Aidan waraana keessan akka gurbaa dhiyoota Jawahar bira jiru dhageessanii akkasii qofa nu asidaati kan nurraa ofa nuti itti seena bakka hin barbaanne waraana abbaa biraati ijoollee abbaan biraa guddifateeti sin jala jira dhiiroo dhaggeeffadha ijoollee abbaan biraa guddifateeti sin jala jira ijoolleen qaalii keessanii hin guddan qaalii abbaa biraatiin guddan faqara abbaa biraa yeesini wajjidduuna si wajjidduuna jennet lafaa kaanee halangeerra keenya odaa bultumitti addii walii seenne qabne nuuf lamaan duutu nurraan dhaabbanne Somaaliyaa wanni loluu dhabnee farra Somaaliyaa irraa kan dhuftaa jiru kana nuti humna dhabneetii miti nafii dhabneetii miti duratti Oromoon hin bulchitu arra Oromoo bulchaa jira dhiiroo nuti duunullee isaan san hin xiqqeessinu jennee usaa jirra nu laalaame akka gaaritti yoo dhugaa ka barbaaddan taate dirree dawaa keessatti maaltu dalagamaa jira nuti bar ummanni kiristaanaatiif ummanni muslimaa obboleeyyan walii wajjin jirra duraansu walii wajjin jirra arras walii wajjin jirra warra isin keessa harka qabu waliin nu laqaa jira malee yoo dhugaa ka barbaaddan taate dhageessanii wanni amma Harargeetti ta'e kun duraan eessatti ta'aa ture Hawaashii walitti ta'aa ture Arsii fi Karrayyuu waliin naqaa ture Gujii fi Boorana Arsii fi waliin naqaa ture wanni sun achii lammaan wanni Bayyanaan ajjeefnaani asitti gaddabre maal jeemoo majjiloodhaa nu keessa jira warri mootummaadhaa harka isin keessa naqatinii walitti isin araarsina jee qaama mootummaadhaaf irraa eegaadhaa jee gaafa saninni itti gaafatamaadhaaf turizimii Oromiyaatti warri mootummaadhaa sun achiin harka keessa naqatuu dhiifnan walitti araarsuu dhiifnan nama tokko qofaa wal ajjeessa sanboota hoggas gumaa kafalee sinigalee sanboota namni waliin ajjeefna Hawaashii walitti tooftaan baatee asii gaditti dhufte wallotti ol dabarte dhageessanii kuni aggaamniin Doktor Abiyyi banannaa ijaarsisaa'u warri kushee isarratti seene sun osoo tarkaanfiin isarratti fudhatame tarkaanfii fudhatamsan biyyaaf ibse kalammadaan dhufu kabombiitis hin dhufu dhageessanii immoo kadhiyoo tana dhufe kana abbaan lammaadhaa kayaameef waraana lammaati dhageessanii kammochoolii kijiba jeesunis laal kachoolii kijiba jeesun komishinni kijibaa itti gaafata eenyu ajjeesuudhaaf deemin maaliif deeme Abiyyuun osoo taasan baasee ol qabu baate maaliif seene waraanni sun achi keessa isa ajjeesuuf kun ifa galaadha nuuf Oromoon ifa nuuf ifa kootuu antiyyaasii miti jellaan amma namichi yaan anaasii miti isaasii miti siisii miti anaasii miti mootummaadha jennu maal jettu lammaadha bara abbaan ajjeetu Abiyyuu tajaajila yoo Abiyyuun ajaja lammaa maal achi godhu dhageessanii kana kaasi nurraa kaasi dhageessatti kadhirra dawaa keessaatis nurraa kaasi yoo nama uummanni kiristaanaa fi musliimni duraa wajji jiru adda nu baasuu hin dandeessan isin hundi adda nu baasuu hin dandeessan nuti walirraa dhalle walirraa fuune foon tokko nuti amantii teenyaatu adda malee dhageessanii kun immoo kadhirra dawaa keessa kunis kiristaana si bakka bu'u musliimaa bakka bu'u nurraa ka'uu qabu haadaamaa keessaatis haadaamaa keessa jiru sunis nurraa ka'uu qaba ammarraa eegalee siniif nima argeessanii nam tokko namni nurraa humna qabu hin jiru yoo humna barbaadanis waraana kayfiin eeydan waraana keessan akka gurbaa dhiyoota Jawahar bira jiru dhageessanii akkasii qofa nu asidaati kan nurraa ofa nuti itti seena bakka hin barbaanne waraana abbaa biraati ijoollee abbaan biraa guddifateeti sin jala jira dhiiroo dhaggeeffadha ijoollee abbaan biraa guddifateeti sin jala jira ijoolleen qaalii keessanii hin guddan qaalii abbaa biraatiin guddan faqara abbaa biraa nyaattee guddan keessan kun isaan hin geenye dhageessanii ijoollee sanii wanni waan bira jiru ol deebi ammas warrachi ol jiru wallarra jiru dhaabi nurraa irraa ammarraa eegalii nurraa dhaabi ni dandeessaa nurraa dhaabi dhaabu baannan immoo walisaan dhaggeeffadha Jawahar qofaa miti namni keenya ka du'aa jiru atis boorni duutu akka duutus nu ifa osoo ati hin duune namicha si jeesu ni jeefna miti dhaggeeffadha isiniif himna dhugaa ka barbaadan taate
Waan kanatti yaadiitii lama. Warra uumamaa alma gajjiru kana gartan isin bordodda warra jiru. Warra bordodda jiru habaan biraa dhaabbatee jiru san osoo tokko jennu deebisaa nurra. Deebisaa bakka isaaniitti hin baay'inu bakka tokko illee. Nu wajjin qabu bakka isa nu wajjin qabu. Dhageessanii haadhalii sawaashiin gamatti qabu. Kuni tooftaa mootummaan kun nu baase. Mootummaan yaadi nu baase malee nuufi affaarra. Ani hidhatiidhaan ture na wajji hidhatiidhaan ture. Godina Harargee lixatti. Haadhaliin isaa carcarga raajaa gara gurraachaa jira. Dhageessanii isin to'ata nu baase achi keessan arrallee warri waliin nu bobbaasu achi keessa jira. Warra kana of keessaa baasaatii maqaa isin balleessina isin gurraachomsina. Dhageessanii ammoo Dr. Abiyyoo akka yaadachiisatti Oromoonis waan ifii barbaaddeef yaa godhattu. Ati mataa dura kun dandeessu. Dhageeffadhu. Kilili namaarratti si yaa godhattu. Hin godhiniif arraan booda maallaqa baaftee hin godhiniif. Anaafis harka hin dhahin namaafis harka hin dhahin. Harka naa dha'uun ija maal gootaa ijaafu. Tamili likta yakkisanis achi keessaa irraa sochoosti kishu. Haa deebituuf duuba nurra hin dandeenye. Baala haa taraa immoo Finfinnee keessas nurra kaasa. Hin dandeenye Finfinnee keessas nutti hin taa'in. Hin seenu baala haa taraa. Baala haa taraan kiristaanaafis bakka hin bu'u musliimaafis bakka hin bu'u warra waliin nu dhaquudhaa dhufe. Isinii galee kanaafuu nurra sochoosa achi keessa. Ana galan isiniin jaa galatooma umrii dheeradhaa iseega nu qofaami.